Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jecha har'aan tana barnoota YouTube jechuudha. YouTube channel haaraa email haaraa waliin akkamitti banannaa akkasuma Google Play Store jechuudha ka email isin gaafatu jechuudha haala salphaadhaan akkamitti banannaa khajoo as keessatti waliin ilaalla jechuudha. Gara barnootaatti dabruudhaan duratti YouTube channel kiyya subscribe godhaan isiniin jaa. Ammallee viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuudhaan nu jajjabeessaa. Egaa karaa salphaadhaan banachuudhaaf YouTube keenya keessa galseenna jechuudha. Erga YouTube keessa galseenneen booda ammallee mallattoo profaayila keenyaa kanarratti gadhooyna jechuudha. Kunoo mallattoo profaayila keenya kanarratti gadhooyna. Erga achirratti gadhooyneen booda ammallee add account khajoo ni jira asirra. Add account khajoo kanarratti yeroo takkaaf gadhooyna jechuudha. Egaa kunoo erga irra gadhooytaniin booda haala kanaan gara Google isin naqa jechuudha. Obsaan eeggattan hanga barbaade isin fidu. Egaa kunoo amma keessa nu gannaqee jira jechuudha. Erga haala kanaan akkana keessa nu gannaqee booda ammallee bakka tanarratti dhooyna jechuu yeroo takkaaf. Haala kanaan filannoo lama nuu kenna. Filannoo lamaan tanarraa ta gubbaa tana filanna jechuudha. Barreeffama gabaabaa kana filanna. Egaa kunoo akkuma argitan maqaa keetii fi maqaa abbaa keenyaa nu gaafata jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keenya galchina. Amma fakkeenyaaf maqaa barbaaddan itti galfachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan erga itti galchitaniin booda next bakka jettu tanarra gadhooytan jechuudha. Ammallee haala kanaan fida jechuudha. Kunoo dura kanarratti guyyaa isin gaafata. Jalqabaa kanarratti fakkeenyaaf 22 godhu itti aansitanii ammallee akkasumatti khaytaano kanarratti illee jechuudha. Jee isin gaafata jechuudha. Asirrattis jee guuttanii kanuma barbaaddan irra guutuu dandeessan jechuudha. Ammallee bara dhalootaa isin gaafata jechuudha. Dhumaa kanarratti wanni isin galuu qabu asirratti bara dhalootaati malee yoo bara 2022 itti goone fudhatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bara 1996 galu. Ammallee kajalaa kanarratti gadhooytanii dubartii ta'uudhaa fi dhiira ta'uu addaan filadhu jaa. Ammaan tana waa'een dhiira ta'uu kajalaa kanarratti filadha jechuudha. Okay, erga kana filanneen booda ammallee next khajoo kanarra gadhooyna. Haala kanaan email keenya nu baay'isee habbaa lama godhee fide jechuudha. Lakkoofsa duraan itti nu dabalee lameen kana keessa khabar baaddan irratti jechuudha filachuu dandeessanii. Anamma isa kanaan filadha. Erga akkasi filattaniin booda ammallee next khajoo kana gadhooytanii ammallee paaswordii itti guuttadhaadhaa jaa. Asirratti paaswordii jechuudha ta isin jalaa hin banne ta ammallee namni cabsuu hin dandeenye ta imeelaati waan ta'eef jechuudha. Itti guuttattanii okay, erga akkanatti itti guuttanii ammallee next gootan jechuudha. Ammallee kunoo haala kanaan jechuudha lakkoofsa bilbila keessan keessa jiru asirratti galfattanii jechuudha. Yoo itti galfachuun barbaanne immoo escape khajoo kajalaa kanarra gadhooytanii email garuu lakkoofsatti naquun bareedaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha lakkoofsatti naquun. Ergas booda ammallee kajalaa kanarra gadhooytan jechuudha. Koodii hanga isin erganii koompitara isin erga obsaan eeggattan jechuudha. Amma koodii kunoo na erganii jiranii. Kunoo email haaraa ammaa tana banannee jirra xumurree jirra jechuudha.
bakka jalaa kanarratti next goona ammallee. Erga haala kanaan isin gannaqeen booda olooftanii jalaa kanarratti barreeffama magariisa ofirraa qabu kana jechuudha irra gadhooytan ammallee obsaan eeggattan jechuun hanga isinii fidu iimeela haaraa karaa salphaadhaan banannee jirra jechuudha. Kun ammaan tana iimeelli xumuramee jira. Check godhu jira jechuudha. Ammaan tana hanga inni check godhu obsaan eeggattanii kunoo gaa akkuma argitan jechuudha iimeela haaraan YouTube chaanaalii haaraa banannee jirra jechuudha. Reefu bakka profaayila kiyyaa kanarra suuraa tiyyaa jira ture jechuudha. Iimeela kiyya ka duraaniiti jira waan ta'eef irraa ka'ee ammaan tana iimeelli haaraan itti seenee jira. Kunoo iimeelli haaraan amma baneen isa kana jechuudha. Akkuma argitan isa kana ammallee jechuudha. Kunoo profaayila irra kaayyachuudhaaf fi maqaa jijjiirrachuudhaaf kunoo your channel kajoo kanarra gadhooytanii kunoo haala kanaan keessa isin gannaqa jechuudha. Profaayila yoo ofirra kaayyachuu barbaaddan asirraan irra kaachuu barbaaddan asirra jijjiirtan jechuudha. Ammallee mee keessa geessennee waliin ilaalla. Viidiyoo gadhiisi jaa ammaan tana gaa kanaa miti jechuudha. Wanneen barsiisuudhaaf seene karaa salphaadhaan haala kanaan banachuu ni dandeessanii. Akkasuma ammallee pilaastoorii jechuudha. Pilaastoorii keessanis waliin seennee kan ilaallu ta'a. Pilaastooriidhaas barnoonni yuutuubiidhaa asirratti xumuramee jira jechuudha. Amma pilaastoorii keessa seennee waliin ilaalla. Egaa kunoo pilaastoorii keessa hogguunii fi geessennu pilaastooriin kiyya banaadha waan ta'eef akkanan nanaqe malee pilaastooriin cufaa jiru akkanatti nama naqu jechuudha. Yeroo inni iimeela isin gaafate yeroo dura geessentan iimeela reefu haaraa banattan san asirratti galchitanii jechuudha. Ammaan tana mallattoo profaayilaa kanarra gattugeetiin ilaalla. Kunoo profaayila kiyya ka dureeniitiitu irra jira. Profaayila kiyya ka dureenii irra jira jechuudha. Iimeela kiyya ka dureenii irra jira. Ka ammaa irratti deebisee waliin ilaalla. Iimeelli haaraan amma bane kunoo isa kana isarratti hin gadhaa'u jechuudha. Haala kanaan barbaadee seena jechuudha. Obsaan eeggattan hanga inni barbaadee seenu. Kunoo pilaastooriinis xumuramee jira jechuudha. Wanni fardiin waannaan nuti asirra beekuu qabnu iimeela fardiin waa hunda yuutuubiidhaa fi pilaastoorii wanni adda addaa hundi iimeela banannaan alaaxuul karaa salphaadhaan banama jechuudha. Kunoo ammaan tana iimeela kiyya hammaa irratti deebiseetiin jira jechuudha. Pilaastooriidhaaf waan hin barbaade keessaa daawwaloon goggolachuu hin danda'a jechuudha. Amma karaa salphaadhaani. Egaa barnoonni har'aan tanaa asirra raawwata jechuudha. Viidiyoo tanaan gadhumaatitti yoo filaalte YouTube chaanaalii karaa salphaan banachuu dandeessa jeetii yaada. Egaa YouTube chaanaala kiyyallee subscribe naa godhaan isiniin jaa. Viidiyoo tanallee share godhaa like godhuudhaan na jajjabeessaadhaan isiniin jaa. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jaa.